አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታምነ Mari aga wanta yarunya obsa balbalan rakin kapsina isin tumtani tumu batani dugun ki yawarin olle tumtani tumu batani dugun ki yawarin olle balbalan kapsina ratti bala kapsa jira lala ilala akat sam balbalan tuma lala balbalan hundi sani balbalan kapsa jira ratti كي يقول من زنيت بربر تك بربر أنا تابسون النت بربر تابو ميتكون يا لا كأم أسي بربر توم كل أكنا من نايادي ورسلا ركو في ناوان تنجرين كونو بربر كنا تكسب ساجر لا بربر توم أجرا إيه أرجع تاني مدي وان سانغوين كل كيسون لا ورّي رو كانت تكوزو أم أني دوف كانان أم مرتفع كانان بربر تابسون فلا نرد دايكان دوما جيجرام ساعتين دوما جيجرا كوندي كيسون نغات وريس مفجيزه يوجرات يفهم وريش مفتي وريش نتي بليس يوجراتن كل كيسن يفهم اسم جد كل كيسن يفهم اسم غافدا وان برا وما وانت سيتام أجيك لا شفت اللي في شفته تجارات تجاري بده يعني جروري في كره يوتيوب مرتي قررك سيرو في غاير أما كنو أنا ما جرا أنا باري تاني فوراني ديماني جرا كانوا ما نجر والله أنا أدري أنا جيت إلى أما أنا وانو بطل رئيس نتيم وان راهو بطل في حالة بيجاكنا كيس جوز نتيم يرودو كتوكو نمني يو أكتو دبي أكتو يو دبي نمني أكن تاني تاي سنغالي أكتو يو دبي أكفي دوسا يو دبي أكن فين تا سغالين إنجرو راجرو من سغالين إنجرو جراس لين دغين إنجرا ماجا بانه سني دي بتاقوا سيرا انجرا
Ninjiru warra alaa jalan jiru. Ni jira ka jiru maa gannu yaaftarre ijoollee maanu gadi harcaasiftan. Erga dhaam mailu. Erga dhaam. Harre. Dufna sagaleen warra dagalaatti hin dhageeffamne moo maal? Natti fakkaate. Wallah ani tapha shaabari jalqaba. Amma ala kulli haali. Jaalallo deebisi jaalallo abdii jaalallo fi wanni deebisi Ibra Jaalallo Usman. Sagalee jaalallo tunjirre. Sagalee kiyya jedhani amma ni dhagama sagaleen kiyya. Okay, amma isin miyutu gora. Ila rakkoon jiru jaalallo kennu eenyu takka ergate. Ibra galchin Ibra. Eenyu fayyaa ergata. Ibra harkis Ibra. Salim malaatutti. Faayoo seenuu feeta lakkoofsa tokko barreesse. Maa galchuu Yoo Jamaal godii ergate nu galchimee aslii kenna. Sagalee kiyyattin ki warri jala kana hordofu ndaga na fakkaate hin beeyne. Jamaal mukaan galchin beekaniif. Okay. Amma na isinitti majara kenna. Kajiru biyya bakka geessa. namni seenayyuun gahaadhiisa bakka namni seenayyuun gahaadhiisa asli dubbadhu namni Dhageeffadha. Ani isin sadiin Ibra beekan isin galchiyan. Maaliif booda akka way hin dhagahan asli faasaa achi jiru rakkoo mucaan keenya keessa jiru akka jedhu akka Oromoo leen jettuuf keessan beekan isin galchi isin sadiin isin arfanu. Isinii galee amma abdiini haadha amanaa qaba ilmoo qaba feemasiidha yuutuubaraa silaa osoo rabbiin jireenya laaffisee fi nama bira taree maatii bira harka qalleeyyii biraayyuu jiraachisuu danda'u ture. Garuu akka carraa ta'ee haadha manaa isallee wadhabanii kophaa ofii ilmoo guddisaa jira. Biyya baqaa kana kiraa manaatu jira. Ilmoon an dhabeen beeku mucaan isallee xiqqoo baay'ee ulfaataadha guddisuuni. So kanuma kana wajjin jireenyi itti ammaararu mara jireenya biyya baqaati isinii galee. Jireenyuma mana keessattu ta'iniif natti fakkaata. So kanaafi anamma akka nama tokkootitti amaanaa mallaqa guddaa wayii nama bira kaatee of ajjeesaa hin jiru. Ilmuma kophaa guddisaa jira. Haaluma biyya baqaa kanatu maraa itti ulfaatanatti fakkaata. Yoo dandeettan akka Oromootti bira dhaabbadha. Agora ni isa TikTok ki yang gubatu wan fera na agora ni ofera report agora ni mo. Mata boina jalisa. Ai patani. Kanavi yoo dandeettan nama akka anaatitti yoo dandeettan anillee isin gargaara. Yoo dandeettan biyya kana keessa nama Kanaadaan fa dolara 8,000 tolchaan faantu riyyaan kenna dolara 8,000 Kanaada dhaqa. Laazim jaartii fuudhuun barbaachisu. Sponsora mallaqa dolara 8,000 barbaachisa. Yoo suni dadhabe mootu as keessatti dolara 550 osoo hin taane waan xiqqoo dolara 2,300 kennanii fi biyya galee ilmoo isaa haadha deettee wajjin yoo guddifate natti tola. Maali namni akkuma qoosu kana guyyaa tokko yoo ka'u godhe ilmoo tana haati biran jirtu ilmuma isaa kan eessa guutisina. Nama du'a isaa miti osoo mucaan kun akkuma ono yoreen korokisa qawufitti godhe ilmoo isaa kan eessa geesse. Thank you, Doctor. Geeffatni ati? Galatoomaa. Geeffadha. Hayyee carraa.
Tifuba. Hayya wal dura duuba itti fufnaa iluu kenna akkasitti allee fudhadhee atilleen ziizoo akkasitti Ibraa faayoo jenne yoo irratti marii laala amma wanni kun amma qoosaa miti dhugaa ta'uu isaa atillee mirkaneeffatte nuleen haga tokko mirkaneeffanne dhugaadhami wanni kun. Dr. Asli. Ani qaamummaan hin dhayne an gisee ol galaa jiru alatti wal agarree gisee mana galummoo laayif irratti arge. Gisee ani dhaga jiree asii gabaa'u laayif irraa cufan. Laayifiin cufan hin dhayne mana qaaman. Guyyaa garuu qaaman bira taa'ee suuta sossobee gaafadhee qabeeree galgala kana jennaani miira amma keessa keetitti isa girgirrii koomentii binaamine kan isi abdi miira keessa kee maaltu itti dhagama jennaan wallahi sadhugaa rabbii kophatti gaafadhee ana abduus isa reedii hatta amma kilanii jirti teennee kaafteeriyaa wayii keessa teennee buna dhugaa jira nama hedduun kubbaa laalaa jirra suutatti abdii amma dhiisiti kana keessa keetti maaltu itti dhagayamaa jennaani ufajjeessina godhaanaan jedhe waan afaan dhugummaan jedhe Amma bawusu simmeet mindindoo missammaa jennaan Ibraa kiyya duuba carraa kiyya geeffadhee sii kenna. gabaabsee waan akka jaalalloon Amma yaada kennan amma laal yaada kennan amma wanna dubbachuu barbaadu rakkoo isaa akkuma agartee asliilleen jedhe dhugaa quba qaban akka dhuunfaa kiyyatti akka gaarii quba qaba akka agartee jaartiin ilmoo irratti dhiiftee isaa duraanuu dalagaa hin qabne kan agartee riskii rabbii alaa qocatee kiraa baafatu ilmoo agartee beebisii ta'ee jiraatu jiru quba qabna san gubbaa namni ilmoo agartee 24 hour bira taa'u riskii biraallee agartee ala argatee kiraa baafachuu hin danda'u dhugaa rabbii dubbana kaayiroo keessatti dubartii malee dhiirri yoo yuutuub irraa yookiin sooshaal miidiyaa irraa waan adda adda irraa argatte galii malee galiin hin jirtu hin beekna san gubbaan galii takkallee akka hin qabne quba qabna rakkoo keessa akka jiru quba qabna haga tokko keessa isa walillee dubbanne si gargaarallee jenne haga tokko agartee waanuma kiraa gargaaraa jirra anyway amma dubbiin eega agartee bakka kana geette an akka dhuunfaa kiyyatti yaanni lamaan ati dhiyeessite sun bareedaadha yoo yaada carraa biyya sanii baasuu dhabne biyyatti galchuu amma durallee haasofnee ture ilmoo tan agartee akka abbaa haadha isaa biratti deebisu inni ammoo ilmoo haadha biratti deebisu fedhiin hin qaba an deemee deebisee yeroo deebi'u carraa inni jala deemuu kana hin qabu jedhe seegalee atillee inni beeyta yoo fakkeenyaaf inni maandeeta qabu kana UN deebisee kan ilmoo fudhatee galu taate deebi'ee UN carraa akka haaraatti yoo jalqabe malee jalqabuu yoo attinki waan danda'u natti fakkaatu jechuu kanaafi wal bira qabnee ilaallee haya haga teettu akkanumatti wal gargaaratu magartee UN jala deemtaa kan jedhu mari'annee ture haa ta'u amma waan goonu yoo dandeenye marii gara keessatiin jabeessinee silaa gara keessatiin yoo irratti mari'atan gaariidha. Waan goonu yoo kan agartee inni galuudhaaf fedhii qabaatu taate maallaqa walitti agartee gargaarsa goonee fi akka inni galu goona. Yoo kan lakki hin galu biyyuma sanaa na baasa kan jedhu taatellee nuti irratti keessan mari'annee cimsinee akkaataa itti gargaaruu dandeenyu irratti asoo keessan mari'annee gaariidha. Amma eega sarabbi lubbuu baase fedhii isarratti hundoofti beeyda. Yoo inni wayyaa isallee ispoonsarri bar kuma saddeettama bar kuma saddeet amma fakkeenyaaf nama saddeettanii kuma takka wallahi nama kuma takka hin kennan fakkeenyaaf inni duurraa kuma takka yoo argame kuma saddeet irra kisha kuma takka nama fakkeenyaaf viizoon kuma takka baasee iluun kuma takka baasee ati kuma takka yoo baafte fakkeenyaaf kuma meeqa kuma sadii Ibraan kuma takka yoo baase kuma afur faayoon kuma takka yoo baafte kuma shan kuma takka wallahi isi warri miliyeenaraa dhibba kenna wallahi ani kennaaf meeqa ta'a kuma saddeet ispoonsarri kuma saddeet ispoonsarummaan asli mee yaada haa baannuti amma wanni yaada asli yaada bareeda ittuma deebinaa tartiibaan itti fufii achirraa nama biraatti kenna gaggabaabsine Elu dubbadhu si kenne eegasii dubbadha. Ayyee wanni jechuu barbaade hedduu galatamuu asli yaada Jamaaltii kana naa galchi birri kuma tokko qabatee jira birri kuma tokko doolaara kuma tokko qabatee jira ol galchi. Amma kuma sattee guunnee buunu. Don't worry. Jamaaltii kan jedhu kan. Jamaaltii dhibba tokko qabate doolaara. Okay. Doolaara kuma tokko. Amma isiini. taane gargaarsa akkana bara yaada goone mee carraa walii kennaati itti fufaati waa'ee gargaarsaatti deebiinaa sappoorti ansanuma jedha kanaaf warri firaanki ettan dhiisa taphatinaati
كفالو يو إيجن نكابو في كابه غري أمانتن سوبا يرا تورتن أكاسي نما براتي دبر Asli, I think taranti yani lende ko malama tu pada ibra. Walu magalatti. Franki le hata uti hata ubatu tille. Nama akkana nutiyo carraan akkana jiraate yoo ka danda'amu taate abdii muktaar tokkichaa miti isa mataa keessanii tokkoon waggaatti haa ta'u waggaa lamatti haa ta'u dhigguurre akkasitti Oromoon nama baasuu hin danda'a garuu wanni guddaan ispoonsarri haa argamuuti abdii muktaar hardhaa boru hin jennu dhimma isaa keessaanillee hin mari'annaa garee qabnaa garee kennattillee hin mari'annaa soo kanaafuu dhimmi isaa guddaan an akkana mul'atutti biyya sanitti jiruu biyya saniin keessatti seenuu baannullee agarruu baannullee hin hubanna haala biyya sanii haala jiruu biyya nama baqataa miti citizen achiitu dhalataan achiitu rakkoo hammaataa keessa akka jiran hin beekna kanaafuu rakkoon tana nu dhiisa waa'ee ispoonsaraa maalii tabirrii tana nu dhiisa hawaasni bal'aan hin gargaaraanii garuu dhimma keessoo isaa gaafadhaa dhimma isa dhibe gaafadhaa dhimmi kun dhimma mallaqaa qofaanatti hin fakkaatu dhimma kana isa warri kaayiroo jirtan sheeriyaa dhufaa dabalattanii dhimma keessoo gaafadhaa waa'ee ispoonsaraatiin wal qabate sanurra dhiisa jechuu barbaada ibraa kenna galatooma. Yaa Zizo bakka ispoonsara jette sanitti. Oomishee yeroo takka Jamal T ka jedhu kana galti Jamal nambara tokko Jamal T hosen yoo abbaa sarvis yoo seentisen yoo dandeettu. Jamaalin anin beekanii Jamaalin galchini. Jamaalii fi namni kun Jamaalii fi immutti galchini yoo dandeette anillee nullee jalaa buuna gaggabaabsee waa dubbadha. Hundi keessanuu galatooma yaada gaarii kaaftanii. Annama yeroo inni poostii godhe irraa nama erlii ganama arge. Dhugaa dubbattuuf an abdiin nu qoosaara jedhee anillee qoosaa koomantii barreesse akkasuma ammoo kareediin poostii godhellee qoosama koomantii barreesse feesbuukii irratti. An dhugaa dubbatuuf tiiktookii gubbaa dhufuu yoo dhiiseera feesbuukii gubbaa waan namni koomantii immoo laalaa dhiisaman dhiiseera. Amma gara ijootitti dubbiitti deebina. Akka gargaaruutitti ispoonsarallee namallee barbaannee karaa ittiin danda'amu asli akkuma jette karaa mallaqaallee waan maraa waliin mari'annee ammaayyuu nama 2,400 as jira. As keessa namni Kanaadaa jirullee hin dhabamu waan maraayyuu sirreessuun hin danda'amu. Waan kana akkasitti keessaan hundi kennaayyuu wal dubbannee uummatattillee gadiin baana yoo jenne gadillee baana. Lakki gadillee baanu keessallee goonallee yoo jenne ammaayyuu nama hedduutu jira godhuullee hin dandeenyu. Kana asuma gabaabsa. Garuu karaa biraatti yoo deebi'u wanni kun dhugaa dubbatuuf faashinii ta'ee dhufe na fakkaate. Anammoo tan abbaan fedhe jaalateen dubbadha. Anamma abdii muktaarii wal beeka. Asliin saayibaa akkuma ati jette asli atuyyuu gorsitee mucaan kun achirraan deemee achi tare ana abdiin naa bilbilee iluu bilbilee waan akkanaa rakkadheeraa jaran anna dhagahameera jedhee nuun hin geenne nu abdiin fira aalaa aali qolaallee quba wal qabna abdii muktaariin abdiin nama waan rakkate nuun ga'u dhugaa dubbatuuf ijoolleellee haa taanu hin jirra maaf abdiin bakka tana nuun ga'u dhabeellee abdii hundaafuu wal agarree wal waliin haasofnaa wal waliin dubbanna dubbiin illee bakka san tartee jirti garuu namni osoo tarkaanfii kana bira hin geenne nama biraa amma boodaatiif nama waliin mari'achuun baay'ee bareeda. Kadheen gaddaa sunillee ol ka'ee ofuma ajjeesa jedha. Amma abdii qoosaa turre abdiin lee ta'ee namni amma boodaallee wanni rakkatu ilmi namaa waa rakkata yoo wal waliin gahan fira waliin yoo mari'atan aalaa aalii waliin yoo mari'atan furmaatatu dhufa. Nama biraa amma barii waa tokko jira. Mari'atuun bareedaa jechuu barbaada gabaabse. Ilaa waa tokko. Wanni amma wanni ta'ee jiraami amma akkuma isin jettan waa'ee ispoonsaraa wanni ijoo jiran Ziizoo fan right. So Ziizoo waan barbaachisaa ta'e qopheessaadha. An Kanaadaan jiraadha. Nama ispoonsara godhu asliin ni beeka. So an ispoonsara isaa reediin hin godhaaf maallaqa qarshii 8,000 ni jira ispoonsarri. So isin waan barbaachisaa ta'e godhaati. Na dubbisaadha Ziizoo as jirta dambara keessiif hin ergaa na dubbisaadha asliin ni beeka. Abdiinis saayiba kiyya. Waan barbaachisaa ta'e goonee san ergi lakkoofsate yaa siifin erga anytime saa barbaachisaa yaa sin yaagee mee asito saayiba kiyya aslii reedii abdiin hundi isaanii saayibboota so ispoonsara anarra dhiisaa ispoonsara ni jira na bira 8,000 argamu taate waa walitti hin kennine kanarratti haa hojjennu jedha ulfaadha. Ayyee galatooma dhagaa nagage jaalallo reedii mana geettanii shuuri Maalini jiraannan ispoonsaraa isin hin dhibin. San keessa barbaadanii jira. Oya mee amma carraa reedii kenna.
maal ta'e jira gurbaa maa korokte dhufitti fiik inni sagaleen kee bad irratti hin dawwaliin haa warras keessaan alaa artani inni amma waan hundallee naasufne aga tokko xiqqoo onnoo jedhee beekta aarii qaba hundi kennaan beeka nama waan ofii kiyyaa beeku irraa dubbadhuun gaariidha beekta nama kan amma akkana inni afaanii baatanii waan inni hin barbaanne fa'aa meetii irratti barbaaduu dhabuu danda'a beekta waan ammaa sooftu kanaaf waan nuti fakkaatee haasofne gaariidha waan ofii ija kiyyaan argirra wallahi billa keessattuu amma irratti deemtanii muudidhaan qoostanii maali jettan namni kuni wallahi wabillaahi rakkoo akka dhuunfatitti rakkoo cimaa qaba hin beekna amantanii amanuu baattanii amma namni maal jettan kuni mee ilmoo dhalatee harkaa qabduu miti namni dalagaa hin qabne tokko mataa isaa guyyaa torbee takka jiraachisuu hin danda'u sun billahi garuu gurbaan kun baatii 8 baatii 9 dalagaa takka malee ilmoo tanaa jira katee akka asliin isitti misan ilmoon isaa ibidda baay'ee jarjaraadha waan balleessaa namni guddisuuf hin danda'u silaa waa guddisee walii gadi deddeemee shashshaqalataa galee liibii amma ta'anii taphatan yoo waan adda addaa kana si taphattuudhaaf maaltu barbaachisa firiidamii si barbaachisa baay'insitti iyyuu hin qabdu maal jechuun qabu anamma akka dhuunfaa kiyyaatitti wallaahi wabillahi viidiyoo kana waraabadda gisee inni of baree haasa'ee arguu deemtani akkuma nama dhuunfaa tokkotti akka obbolummaatti baay'ee gargaaree hanga tokko maaliif rakkoo isaa kana argee rakkoo isaa kana hubadhee waan jiruuf baay'ee nama rakkisa biyya kanatti ilmoon jechuudha waanuma san irraa kan ka'e caafii isarrallee dhaga'ee hin dabbareen jireenya akkuma asliin jedhe qoosama feene nu itti qoosu ture nabboo muudii itti qabataa turean poostii hunda muudii qabataa turean maaliif namni osoo hojii nyaattu waan odoositti ni manna waan adda addaan balleessan jettu sana booda dubbiin liivillee gisee nu seenu waan biraatiif bira dhaqee ture man banuma dide ula sila nutu miira keessa galchee jennee callifne waan wede malaa'ikka illee ta'ee waan hin beeku nama sana kuma dubbatu deemnee achirraan ulaarraa bannee hagaa finnee amma mana jira waan jedhu hundaafuu maal jechuu barbaade abbaan fedhe haa goosu abbaan fedhe haa dhiisu namni kun osoo akka tasaa shayxaannuu guttee kawaa ta'u taate eeba deebaluu kana odoo kana goone eeban erga darbee waan adda addaa sheenaa haasaan osoo amma jiruuyyuu baga rabban bifa jedhaniitis callisuun hin jira bar namni kennan namarratti hin qoosin hajara keenya wanni tokko ta'ee ta'uu baate abbama sammiidha yoo sobe abbama sammiidha yoo tola abbama sammiidha wanni hundi abbama godhe sammiidha kanaaf irratti qoosuunis hin barbaachisu yoo isin ilaallate yoo dandeettan yaadan sappoortii gootanii hin gorsitanii barbaadan mallaqa gargaartanii barbaadan ibta garuu immoo jecha nama hammeessaa deemu jecha badaa akka inni abdii kutatuu gochuun ulfaata abbaan barbaade akka fakkeenyatti kasii kaasu ilmoo tokko ilmoo daa'ima olii gaddisee hojii fiffiigee akka barbaadaman itti nyaatee buluu hin dandeenye tokko guddisuun dalagaa iyyuu qabaattee hin ulfaata kaayirootti miti ameerikaatti garuu namni kun biyya baqaa keessatti rakkoo hin jiru akka ta'e wallaahi wabillaahi anadoo akka isaa san ta'e naamantanii naamanuu baattanii rakkoon akka isaa sanadoo nama mudate xaxoof godha guyyaa adiidhan takkaa xaxoof godha takkaa ilmoo san darba alhamdulillah ilmoon tiya guddoodoo waan dalagullee waan qabuuf jiraadha jechuudha namni kun kana hundarraa bilisa kanaaf yoo dandeettan sagalee keessan gadi dhokfadhaatiin yoo dandeessa waa godhaaf yoo dadhabdan arrabsuu dhiisaa abaaruu dhiisaa kanuma isinii dhaamaan isan mootu yoo inni xiqqoo kanarra sammuu ofiititti deebi'e yookaan immootu miira keessaa ba'e inni haasofsiisuna rakkoo miti isiniin kenna. Reedii hospitaala geessitanii hospitaala yaala argatee. Geessine dawaa minaan ajajatee amma fuunee gallee jira. Galatoome yaa dursaa cimaa gorsuu qabanii bira jiraachuu qabanii biraa dhabamuullee silaa gaarii ta'uu isin jettee nama bira gootan hedduu gaariidha. Of bira fuudhee deeme ani mana isaa fuudhee deeme ani jireenya ilmoo of biraa qabu waan ta'eef ilmoo isaa namatti kennate nama dura nama biraatitti kennee ture xiqqoo ilmoo isaa rakkisaa waan taateef didanii amma nama biraatitti jijjiiree nama biraa bira fidate isinii galee baay'ee rakkisaa ni ture. Gargaaruu hin dandeettu haganni wayyaa'u. Nu gargaaruu hin dandeessu yoo bira deebisuudhaaf haadhi hin gaafanna akka nama tokkootti hin gaafanna rakkoon qabu. Yaa inshaallah kun isa mari'attanii. Amma rakkoon qabu kun waan keessa naasan waan ta'eef waan annoon goona hin fooyyessina. Sagaleen jira. Mataa olii